jedhamtee beekamu gooftaa jalqaba. Qulqulluudha maqaan keessa jiraata bara dullumaaf bara du'aa kan hin qabne Alfaa qulqulluu koo ulfina sii kenna galanni sii kenna. Obboloonni kun kallattii garaagaraa irraa iddoo garaagaraa irraa biyyaa fi kallattii garaagaraa irraa biikee dhaga'uudhaaf warri walitti qabaman kun hafuurri kee qulqulluun isaan gargaaree warri walitti qabaman kun dubbii isaa ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee jira. Dubbii kee tokkicha duwwaa dubbadhu naa'uun koo hin fayyaa'e. Dubbii dubbattee lafa kana uumte dubbii dubbattee samii kana uumte. Haa ta'u ettee taasifte yihun yaalki geeta amma irraatitti haa ta'uu keetiin lafti kun samiin kun kan ta'e haa ta'uu keetiin namni haa ta'uu keetiin wanti uumame kun hundinuu kan ta'e. Arra sagalee kee ati afaanii baafnan du'aatu jiraata fayyaatu immoo du'a. Waan jaalattee goota waan barbaadde. Sagalee keetti fayyadamtaati. Lafa kana argamsiisuuf akkuma sagalee keetti fayyadamte. Lafa kanallee dhabamsiisuuf sagalee keetti fayyadamte. Ati dubbannaan maaltu hin ta'u. Goobootu qajeela naafatu diriira. Jaamatu ilaala. Naafatu utaalee ka'a. Ati dubbannaan ati jennaan. Yoo ati jette kan hin danda'amnetu danda'ama. Yoo ati jette jaartii waggaa 90tu dhala baata. Gadaamessa dhala hin baanne dhala baata. Yoo ati jette dhukkuba manni yaalaa kun fayyamu jedhametu fayya. Ati jennaan wanti akka ati afaanii nuu baafattu waan tokko barbaadna gadi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna sa'aatii kana afaanii waan nuu baafadhu. Mee dubbadhu vaaloo veelaadhaatu dakama rabuudha yana selveeni maarrooda kaatiya. Maqaa Yesuusin akka ati dubbattu barbaada dhaloota kanatti ofii dubbachuun barbaada. Sagaleen amma dhaga'aa jiru gurramma sagalee kana dhaga'aa jiru. Namni amma sagalee kana dhaga'aa jiru maqaa Yesuusin harki kee sagalee kana duukaa gurra isaaf sammuu isaaf qalbii nama kanaa dhiigaaf lafee nama kanaa keessa hafi. Heelaa dooyaati. Maqaa gooftaa Yesuusin dubbachuu keen barbaada. Dhaloota ofumaa haasaanii miti. Ofumaa wacee waccisiisee dubbadhee akkasumaanii miti. Ati dubbachuu keen barbaada. Dubbadhu nama kanatti. Dubbadhu lubbuu kanatti. Dubbadhu jireenya kanatti. Baaraa doolaa raaba hadiyaa baha. Dubbadhu yeroo karaa jalqabatti. Dubbadhu nan barbaada dubbachuu kee. Dubbadhu nan barbaada dubbachuu kee. Mee al tokko dubbadhu. Haleluuya. Haleluuya. Mee dubbadhu yeroo tokko. Sagalee ergiyamu. Sagalee ergiyamu. Humni sagalee kee nama keessatti hojiittiin hojjetu hafuurri qulqulluun daqiiqaa kana waaqarraa gara obboleettii kana haduuf. Danqaraan ergamaa seexana ergamaan hafuura ama sammuu nama kana qalbii nama kana bara nama kana gadhiisee akka deemu nan abbuudha. Hirra geetaa Yesuus ni dhukkubaa ni rakkinaa yaaddoon dhiphin gara biyya lafaa ta'e sammuu nama kanaatti kan galte halkan wareersaa kan bultu nama du'an itti mul'achaa kan jirtu warra du'aniin itti mul'achaa kan jirtu. Hirba geetaa Yesuus Kiristoos himannaa silxaan nama du'aadhaan kan itti mul'attu paaraadaaloo gootoo kompireevemee jaanaa salaraa baadaalaa baasiyaa ergamaa seexanaa awwaalota gidduudhaa nama ka'ee baannansu halkan ka'ee nama kan fuudhee sokkotu jira hammaa jalqabee sirraa adda baaseera yeroo kana jalqabe humna du'aa sirraa adda baaseera ammaa jalqabe yaadduuf dhiphina sammuu kee kan godhu sammuu kee duwwaa kan godhu kan si lolu kan si waraanu daqiiqaa ammaa kana jalqabee fi ka'i kan siin jedhu sagalee kan dhageessu irra keessa humna du'aa akka kanatti siin mormu jawwee siree baabulu sirraa adda baaseera sodaa hamaa yeroo kana jalqabee humna dhiiga Yesuusi tammaa jalqabee bilisa sammuun kee bilisa jireenyi kee nagaadhaan guuteera. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Hafuura qulqulluu nu gargaari nuttis dubbadhu Yesuusi. Ameen. Guyyaa har'aa kana sagalee Waaqayyoo yeroo Waaqayyoo eeganii kabajamuu kan jiru. Waa'ee yeroo Waaqayyooti. Yookaan waa'ee yerooti already about the time of God waan jedhu kana wal qabsiisatan yeroo maali yeroo Waaqayyoo maali yeroo keenya maali kan jedhu. Bal'aa yoo ta'e yeroo gabaabaa fudhe. Haa ta'u malee gaafa laaltanii yerooni namni yeroo kana qabeenya uumamaa qaba qabeenya Waaqayyoo dhala namaatiif kennedha. Abbaa qabeenyaa birrii bakka kaa'u dhabee warqeen mana guutee konkolaataa bakka dhaabu dhabeefis sa'aatiin 12 isa karaarra ciisuu isa immoo karaarra ciisee mana argee hin beekne qullaa karaarra ciisus 12 24 guyyaan guyyaadhuma halkanis halkanuma hundumaa fi qixxeedhuma isa waan irra rafu dhabee mana isaatitti sharaa dachaasee irra rafuufis isa immoo algaa hoosbooldiis daroomotiin ol ka'ee gabbuu irra ciisuufis yeroodhuma qixxuma bariyaa qixxuma dhiyaa hundumaaf yeroodha jechuudha. Kanaaf yeroon qabeenya Waaqayyoo dhala namaatiif kenne qabeenya Waaqayyoo uumama lafa kanarraatiif kenne qabeenya guddaadha. Kanaaf
yeroo waaqayyoo biyya lafaa kanarratti nu kenne irratti akkamitti hojjechaa jirra, akkamitti itti fayyadamna, yeroon kunii akkami amma namoonni akkas jedhu yeroo hin ajjeefna, yeroon immoo deebi'een nu ajjeesa. Yeroo nu ajjeefna, yeroo hin ajjeefna sirriidha, hin ajjeefna. Meeqatti kaana sa'aatii 5tti faa kaa'uu dandeenya, 6tti faa kaa'uu dandeenya. Eeshi yeroo akkamii rabna, yeroo dhumuu danda'ame rabna, yeroo barannu hin barannaa, yeroo barachuuf ta'uu hin barannaa hin barannu, yeroo hojjechuuf ta'utti hin hojjennu yoo ta'e, yeroo barachuuf ta'utti hin barannu yoo ta'e, yeroo gaa'ela dhaabuun ta'utti gaa'ela hin dhaabnu yoo ta'e, yeroo fiiguun ta'utti hin fiignu yoo ta'e, yeroo nyaachuun ta'utti hin nyaannu yoo ta'e, hundinuu yeroon waan sanaaf ta'u irra darbeennaan already expire date ta'a sa'aatiin sun si jala jechuudha. Kanaaf expire datiin kee expire akka hin taanetti ati yeroo siif kennametti akkamitti hojjechuu dandeessa, yeroo siif kennametti akkamitti, yeroo waaqayyo siif kenne kanatti akkamitti hojjechuu dandeessa isa jedhu walii wajjiniin kan ilaallu ta'a. Amma teessanii gaafa ilaaltanii macaafni qulqulluun waa'ee yeroo waan baay'ee dubbata. Macaafa qulqulluu keessatti yeroo kan jedhu yeroo kan jedhu duwwaan macaafa qulqulluu keessatti si'a 1890 barreeffamee jira. Jechi yeroo jedhu duwwaan jechuudha. Yeroo kan jedhame duwwaan si'a ammanaa barreeffamee jira. Amma yeroo siniif kenname akkamitti itti fayyadamaa jirra? Itti fayyadamaa jirtu garuu waaqayyo nu haa gargaaru. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 fi Qolaasaayis 4:5 isiniin dubbisa akka kana. Ayyaanni waaqayyo Kiristoos Yesuusiin waan isiniif kennameef ani yeroo hundumaa sababii keessaniif waaqayyo nan galateeffadha. Filiphis 4:4 immoo yeroo hundumaa gooftatti gammadaa waa'ee yeroo dubbataa jechuudha. Addumaan Efesoon 5:16 immoo dhaggeeffadhaan immoo guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniifidha. Guyyoonni kun jedhan guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif guyyaa gaarii miti. Guyyoonni kun guyyoota gadheedha. Meesinuu jedha guyyoonni kun guyyoota gadheedha jedha. Amma yeroo gaafa jennu maayikiroo sekendii ta'a, sekendiitu daqiiqaa ta'a, daqiiqatu sa'aatii ta'a, sa'aatiitu guyyaa ta'a, guyyaatu torban ta'a, torbantu ji'a ta'a, ji'atu waggaa ta'a, waggaatu waggoota ta'a, waggootatu jaarraa ta'a. Teessanii gaafa ilaaltan daqiiqaa isin iddoo tokko teessanii gubdan deebitanii sa'aatii sana argachuu hin dandeessan. Guyyaa kaleessaa batiriliyen argachuu hin dandeessan. Guyyaa kaleessaa ittiin deebitan bakka haala lafachi bakka. Bara biiftuu kana jala jiraattan keessaa guyyaa kaleessaa umurii keessan keessaa luqqiftanii baaftan itti fayyadamtan dhadhaa ibidda bu'e ta'e deebi'een argamu. Arra keessa jirtan kana guyyaan har'aa kun kan akka har'aa kun deebi'een argamu. Waa'ee boriif hin yaadda'inaa, guyyaan borii ofuma isaatiif yaadda'a taadha inni jedhu macaafni qulqulluun icciitii isaa maaliin yoo jettanii ofuma isaatiif yaadda'a taadha jechuun guyyichi si keessummeessaa ati itti yaadda'in innoo yaadda'ee si keessummeessa maalinas si madhasiin jedhee jechuudha. Maalinas si madha laata ati itti qophaa'ee dhaqii simatamuuf keessummaan gaafa mana namaa dhaqu maalinan keessummaa laata har'a beela galuu kooti jechaan dhaqu abbaa isa simatutu yuu keessummeessuudhaaf jedhee cinqama maalaan qala daanqoo qala oolaan qala bunni jira ishee maaltu jira jedha. Kanaaf guyyaan nuyi biyya lafaa kanarraa qabnu hundisaayyuu barreetti qabdu hundisaa guyyaadhaan daangeffamee kan kaa'ame kun hundisaayyuu yeroo kaa'ame kanatti guyyoonni kee hundinuu eebba of keessaa qabu, milkaa'ummaa of keessaa qabu. Yoo irratti hojjette siif hojjetama. Yoo itti baratte itti milkoofta, yoo itti hojjette itti milkoofta, yoo itti gaala dhaabde, yoo itti baratte, yoo akka barbaade yoo goote guyyaa kee kanatti guyyaa waaqa osii kanatti kasaaruun qabdu. Qabaa guyyoota keetii beekuu qabda. Qabaa bara kee beekuu qabda. Maal jedhe guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniifidha. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin maal godhaa itti hojjedhaa. Hojjedhaa jechuun kun akkam? Calleedhii birri madiwaa fide jechuudha. Calleedhii qoti, calleedhii facaase jechuudha. Calleedhii immoo nagade jechuudha. Hojiin biyya lafaa kanarra waa baay'ee hojjechuudhaaf kaa'amne. Hojii isuma naggaadanii birrii fidamu duwwaa hin ilaalin asi. Hojiidhaaf kaa'amne maal fa'aa akka hojjettuuf kaa'amte. Maal hojjetta? Hojiin kanuma harkaa gara afaanii kana duwwaadhaa hojii waaqayyo biyya lafaarra si kaa'eef noo. Hojii bal'aa qabda biyya lafaa kanarra. Mee hojii guddaan qabedha. Utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin maal godhaa itti hojjedhaa. Hojjedhaa jechuun kun akkam? Calleedhii birri madiwaa fide jechuudha. Calleedhii qoti, calleedhii facaase jechuudha. Calleedhii immoo nagade jechuudha. Hojiin biyya lafaa kanarra waa baay'ee hojjechuudhaaf kaa'amne. Hojii isuma naggaadanii birrii fidamu duwwaa hin ilaalin asi. Hojiidhaaf kaa'amne maal fa'aa akka hojjettuuf kaa'amte. Maal hojjetta? Hojiin kanuma harkaa gara afaanii kana duwwaadhaa hojii waaqayyo biyya lafaarra si kaa'eef noo.
Hojii bal'aa qabda biyya lafaa kanarra. Mee hojii guddaan qabedha. Hojii guddaa qabda biyya lafaa kanarra. Asii birrii fiddee birrii biliyoona walirra toltee mana gurguddaa ijaartee hortee ijoollee godhattee kanaan akka dabartuu miti. Waaqayyo hojiidha biyya lafaa kanarra si kaa'e. Lubbuu oolchuudhaaf si kaa'e. Hojii wangeelaa hojjechuuf si kaa'e. Kaa'amtee jirta biyya lafaa kanarra. So kanaaf yeroo siif kennametti akkamitti hojjechaa jirta. Ani yeroo waaqayyo sii kennetti akkamitti hojjechaa jirtu. Yeroo utuu hin dabarsinedha. Yeroon keessa jalaa darbeera. Waa itti kanatti hojjettu. Si jalaa darbeera. Yeroon si jalaa darbe jira. Yeroo si jalaa gubate jira. Firoo tokko yeroon gubina. Yeroon ajjeesina. Bara keessan hin gubina. Waan argitan irratti. Ilmi waaqayyo guddaa. Amma tokko akkas jedhu umurii koo barachuudhaan hafite yooman immoo anan baradheen immoo yooman gattaa'ee hojjedhee buddeen nyaadhee. Hojjechaa dhuman bara koo fixe taa'ee immoo unuffanne gaaf tokko taa'ee waan ana jedhetti hin gammanne. Amma waa'ee yeroo irratti namni hundumtuu hin qobata. Amma jaarsi waggaa 95 gad jedhee deemu caccabee boquusaa andura akkuma keenyaa kana fuulli isaatti timaatimii fakkaatu amma walitti cabee nama siisaa deemu fakkaatee walitti caccabee fuulli isaa nama nyaara guuru fakkaatee mataan hadii bokkee ta'ee waraqaa hadii fakkaatee dur lafee kan cabsu amma kaan nyaachuu dadhabee bulluqa nyaatee bassoo nyaatee muuqii dhugee kan jiraatu kuni akka kana jedha. Maal jedha yoo jettan dur akkasan ture isinin jedha. Dur yeroo bara keenyaadha. Fiicheriitii fuula isaa dura haasa'uu hin danda'u. Kana yeroo hundumaa nan haasa'an obboloota koo firoota koo yeroo malee hin dulloomina. Yeroo isiniif kennametti hojjedhaa. Barachuu qabdu yoo ta'e yeroo keessanitti baradhaa. Hojjechuu qabdu yeroo ta'e la Yesuus Kiristoos gooftaan. Yeroo hojjechuu qabdu yeroo akkamiin hojjedha. Yeroo akkamiiti amma ammamiin hojjedha. Yeroo ammamiiti amma ammamiin baradha. Yeroo ammamiiti amma ammamiin gaa'ela dhaabbadha. Yeroo ammamiiti amma ammamiin mana jaradha. Yeroo sii kenname sheerii godhadhu. Taayim teebilii baafadhu bara kee kanarratti. Taayim teebilee jechuun yeroo barachaa turtan taayim teebileedha. Kitaaba daftara barataarra taayim teebilee. Taayim teebilee jechuun pireediitti barsiisa seenu sabjektii kana daqiiqaa manatu baratama. Yeroo qo'annaas akkasuma taayim teebilii manatti laxxafata barataa sirrii. Yeroo ammasii maatiin gargaara. Yeroo ammasiiti amma ammasii immoo nan qo'adhaa. Yeroo ammasiiti nan rafaa. Yeroo ammasiiti mana barumsaan deemaa. Yeroo ammasii ati taayim teebilii baafattee bara kee umurii keetti fayyadamtu yoo ta'e gaaf tokko egaa barri sirra darbee guyyoonni kee hundinuu akka shaamaa boba'anii dhumanii booddee gaafa obbartu guyyoota bakka barbaadde guyyoota sana fiduu hin dandeessu. Gilsoolliin garishine yeroo keetti fayyadame. Yeroo keetti fayyadame. Otoo tokko gootuu tokko nama macaanii golgoloon akkas jedhe namni waaqayyoo qabaa waan hundumaa beekaa. Tokkoon qabaate tokko sirkaan bu'in. Waaqayyoof galanna ta'u. Kanaaf yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Hin dabarsin yeroo kee hin dabarsin bara kee akkasumatti waa'ee yeroo dubbachuu hin barbaade. Waa'ee yeroo waaqayyoo kan jedhu hin tunne tuqeen darba booddee yeroo isinii kenname itti hojjedhaa. Yeroo isinii kenname hin dabarsinaa. Yeroo keetti hojjedhu. Yeroo keetti dhimma ba'i. Bara keetti dhimma ba'i. Waaqayyoo gooftaan maccaa waaqa yerooti. Isa kanaaf yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjechuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirre wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa'edha. Qola Efesoon 5:16. Kanaaf waa'ee yeroo irratti hosuun sirrii miti. Baay'ee isaa otoo yeroon beekin yeroon nurratti dhume. Yeroo otoo hin beekin yeroon si jalaan dhume. Gaaf tokko qacarraanii yeroo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Biyya ta'een deeme biyya isaa isinitti himuun barbaachisaa waan hin ta'u sireen qabadhee bule innaan sa'aatiin koo akka sa'aatii warra keessatti miti kan lakkaa'u mobaayilii irraa innaa sa'aatii 11 sa'aatii 5 akkasiidha jechuudha. Yeroo sa'aatii 6 akkasuma isa alaatiin hojjeta sinii galadheetti ni yaada. Innaaniin ani kun sa'aatiin kun sa'aatii haala ta'u sadii umatti sammuun koo beeka hirriba keessa hin ka'eenna algaa buleeni ka'een halkanan naannoo sa'aatii 10 booddee ka'eetiin qabadha gaa konkolaataan qabadha ka'ee isaa booda warra dabarsitanii baatanis hin miidhamu. Wanta kam gochuudhaaf yeroo laala. Wanta kam gochuudhaaf yeroo laala. Yeroo laali. Hin darbessee ga'uu hin geenye. Waan baay'ee immoo hin ga'e seene hin geenye seene irra immoo wanti darbe baay'ee. Eeggadhume ga'ee seetee yeroo malees akka hin kaane hin geenye settee immoo raftee waraabessaa kamisa darbee sareen jimaataaf qidaamee dutti akka hin taane sirraa akka wanti hundumtu sinii galaa wanta naasa'aa jiru kun hidhee yaada. Baay'ee ulfaata ani waa'ee sa'aatii akkas jedhu jedhi kafaranjoota jedha sa'aatii habashaan jedhan tokko jira biyya keenya beektuu laata. Egaa sa'aatii 4tti wal geenyaa aduu biyya kana wal gayyoo qabatan sa'aatii 4 jechuun
ja'afaatti dhufu gaa afur yoodhan maaliif ennaani gurbaa tokko keessatti abashaadha sa'aatii abashaa sa'aatii miti abashaa sa'aatii mini abashaa maali sa'aatiin abashaan kun maali afuura sa'aatii yeroo kee gubu waan biraan jedhu malee namaay ishiga egaa shan ja'a akkasan darba deemaa jira namni sa'aatii tole mara shillaa bayyina edanii ankeenya sa'aatii abashaa warri faranjii immoo akkas jedhe the time is goldii yeroo warqeedha warqee amma namni warqee qofaru waan ta'u beektu warqee amma qeensaa kan argattee naan biyya bitta bari biyya bitoo baattee magaalaa tokko numa dhuunfatta amma quba kee harkaa tokko warqee argattee jechuun bari warqeedha jedhan yeroo the time is gold jedhan kun waggaa 10 dura time is gold amma jijjiiranis the time is life jedhan jireenyaadha namammoo sa'aatitu jireenyaadha namammoo sa'aatiin jireenyaadha gara life itti fidan amma kana irratti hojjete warradi waaqayyoon waa gargaaru akka shaamaa taatee nama kaaniif ifaa ofii keef hin dhumin shaamanii yoo argitan shaama bitattanii beektu hin beektan ishee warri beektan dhaggeeffadha shaamani inifa warra kaaniif inifa ofii garuu dhumaa deema dhama yema carrashaa gaafa dhumu dhumee otuma ifuudhuma immoo dhaabeen dhumu otuma ifuudhuma warri kaanitti bashannanu inni garuu dhumaa akka shaamaa namaaf ifaa ofii baqxee akka numne siifan kadhadhaan sagalee kana hilaatoo saphee faawolaatiyaan bara kee fixuu kan barbaadu guyyoo kee seerkatti guduunfuu kan barbaadu si gaadiyuu kan barbaadu kaayyoo kee gaadiyuu kan barbaadu sagalee kana nasi kadhadha dammaqa ofirratti kanaaf sagalee kana akkasin baay'ee duukaa buutan nan barbaada egaani yeroo nuuf kenname akkamitti akka itti fayyadamuu qabnu ogummaan itti fayyadamuu qabnu ogummaan itti fayyadamuu qabnu namicha tokkotu waaqa kadhatee nan dura jedhanii beekoon waa'ee dura nan ooman du'aa gaafan du'u natti miidheetu waaqa gaafatane maaliif gaafatta lakkii sittin himuu jedheen jedhan dur waaqaaf nama walitti haasaanitti fakkaata warra durii todeessa jaarsa tokko natti bifaase maanguddoota kana dhaga'uu nan jaalladha naan maaliif na gaafatta natti baruma barbaada gaafuma hunduu barbaada hiima baraata innaani guyyaasaa daqiiqaasaa itti amma sanatti hojii hin qabee hirribni hin qabu guyyaan hin dhi'u halkan hin bari'u gaafa achi ga'u maaloo naa dabali maaloo adaraa kee dheetti boo'eedhan innaani kan kee fixxeettaa buddeen kan kee fixxeettaa misaa kan kee fixxeettaa iraata kan kee fixxeettaa qursii kan kee fixxeettaa kan kee kan ta'e hundinuu already dan dhumeera amma kan nama kan eenyu barbaadde hundinuu abbaa qabaa jedheen jedhan natti mette sitti mee ani sitti naan immoo kanatti ankee dhume kan nama biraa immoo kanuma nama biraati sa'aatii sii kenname barri sii kenname barri namni biraa ittiin darba waan tokko jira hamaa karaadhaa si deebisuuf kaayyoo keerraa si deebisuuf jedhu maxxani kiristoositti sirraadhaa waaqayyo kanaan alaa garuu yeroo kee gaafa fittu garuu abbaadhuma yeroo sii kenne kanatu yeroo keetti immoo si geggeessa kanaaf please save your time yeroo keessan irratti hojjedhaa yeroo heerumuu qabdutti heerumi yeroo dhala godhachuu qabdutti dhala godhachu yeroo barachuu qabdutti baradhu yeroo hojjechuu qabdutti hojjedhu yeroo itti fiiguu qabdutti fiigi yeroo itti kolfuu qabdutti kol yeroo itti taphachuu qabdutti taphadhu yeroo itti gammaduu qabdutti gammadu bakka kanaan ala bakka wantoota kana yeroo isaatitti hin gootu yoo ta'e gammaduu fettee gaaf tokko gammaduu dadhabde nyaachuu fettee gaaf tokko nyaachuu dadhabde appitaayitiin kee hin cufamu dhaggeeffadhu wanta kamiyyuu yeroo isaatti fayyadamii godhi bakka yeroo itti dheebututti bishaan dhuguuf barbaadi egaa garaachi kee dhumee garaachi kee rukutamee bishaan dhuguu dhiisuu dandeessa du'uu dandeessa waan tokko isinitti himu waan tokko duwwaa irratti gogdanii waan dhibba dhabina waan dhibba barbaachamu waan tokko dhabin gubataa marqaa hubataa targadhaniin hundaaf galuu yoo baate namoota dhimmanii dhaggeeffatan kanaan ifummaan galeedheetii yaada egaani yeroo waaqayyoon xiqqoo ishii tuqeetiin bira darba kana waa'ee yeroo tan dubbadhe baay'inaanii daqiiqaa nama kana haasa'e yeroon waaqayyo yeroo namaatiin gargari nuyi yeroo mataa keenyaa qabna waaqayyo yeroo mataa isaatii qaba yeroo waaqayyo eeguu jechuun yeroo ofii keenyaa fixnee isa eeguu jechuudha waan tokko sitti waggaa 38 namichi galaana bukkee ciis yeroo isaati lik waaqayyo gooftaan macca gaafa gara isaa dhufu Yesuus Kiristoos gaafa gara isaa dhufu garuu guyyichi guyyaa waaqayyooti guyyaa isaa maal godheera yaaleera akka kanee utuun itti dadhabu utuun waan baay'ee godhu ani hin ciifne bar itti affoqoqa na dursanii keessanitu hin ciifne hin teenye dhibaa'ummaan qabachuu isaati garuu otuma inni dhibaa'ummaan qabaatanii otuma inni rakkina guddaa
guddaa keessa jiruyyuu gaaf tokko Yesuus gara isaa kan dhaqe kan siree kee fudhadhu deemi. Namni fayye nama fayye kan ittiin beektan hojiin hojjetu hin beektu nama fayye. Namoonni baay'ee fayyaniiru hojii nama fayyeen hojjetan. Nama fayyee kan ittiin beektan ameen ragaa fayyuu isaati irratti argitu. Namoonni baay'ee fayyina jedhu malee fayyina dhugaan fayyinni isaanii kan ragaa of keessaa qabu miti. Kanaaf iyyuu egaan guyyaa waaqayyootu gara isaa dhaqe. Guyyaa isaatti garuu ifa foqoqa. Yesuus guyyaan gaafa ga'u foqoquu hin danne, galaanatti darbatamuu hin danne, keessa bu'uu hin danne. Guyyaa sii geenyani, guyyaa waaqayyoo sii geenyani, yeroo waaqayyoo sii geenyani, piroosesii warra kaan rakkisu sirra rakkisu gilchuun hin gariiru. Lotolo rahadiva wa sakimani amajunasa. Wanti hundinuu yeroo qabadi lallaba boqonnaa sadi. Wanti hundinuu yeroo qaba. Wanti waaqa jala kan jiru hundinuu yeroo qaba. Dhalachuu yeroo qaba. Duun yeroo qaba. Yeroo dhaabuu yeroo qaba. Isa dhaban buqqisuu yeroo qaba. Ajjeesuu yeroo qaba. Fayyisuu yeroo qaba. Diiguu yeroo qaba. Ijaaruu yeroo qaba. Boo'uu yeroo qaba. Kolfuunis yeroo qaba. Gadduu yeroo qaba. Sirbuunis yeroo qaba. Dhagaa bittimsuu yeroo qaba. Dhagaa walitti qabuu yeroo qaba. Wanti hundinuu yeroo akka qabu ogeessi Solomoon dubbata. Egaani ergaan Pheexroos inni duraa boqonnaa 5 maal jedha? Kanaafis yeroo isaa yemmuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isaan qabeessatti jalatti gad of deebisa. Inni isinii waa yaaddoo keessan hundumaa isaa isumatti gataati dhiisaa. Namni yeroo waaqayyoo yeroo eegu gadi jettee yeroo waaqayyoo eegda. Kamitti yeroo waaqayyoo eega? Gadi jettee yeroo waaqayyoo eegda. Gadi jettee mataa kee gadi deeffatteetu yeroo waaqayyoo eegda. Waan tokko sinitti hima yeroo waaqayyoo yeroo eegdu keessatti baay'ee si mudachuu danda'a. Gara kee dhufa taanaan gara awwaala kee Alaazer gara awwaala isaatu hin naqe. Yeroo narratti dhume jeni gaafa dhufe yeroo dhuma isaatti isuma duraa isuma boodaa dura godhee si kaasa. Yeroo dhume jedhi waaqayyo harkaa yeroo dhume hin beeku. Yeroon qabu sin jedhi bara koo dhume jedhi barri waaqayyo harka jira. Hammaarameen dhumu barri waaqayyo harka. Kanaaf yeroo bara sii kennetti garuu fayyadame. Kanaaf sagaleen kun akkamitti yeroo waaqayyo heenna yoo itti yeroo waaqayyo beekuun yeroo waaqayyo eeguudha. Yeroo waaqayyo eeguudhaaf gadi jettee gad of deebisaa yeroo waaqayyo harka isaa jalatti gad of deebisaa inni ol siin qabaa gad of deebistaa jirta haala gad deebitee jirta ta'a waaqayyo garuu ol si qaba. Maqaa waaqayyo orfaatu. Egaa yeroon hundumtuu nuuf yeroodha. Yohaanis boqonnaa 7 dhattanii gaafa dubbistan eenyullee mul'atti beekamuu yoo barbaade hojii isaa dhoksaatti hojjetu jedhaniin Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf ati nama beekamaadha nama guddaadha beekamaadha biyya lafaa kanatti maal gochuu sirra jira? Amma garuu ati hojii kana hundumaa hin hojjette erga ta'e gara biyya lafaatti of mul'isuu qabda. Ofii kee mul'isi. Ol ba'i mul'adhu jedhanii Yesuus Kiristoosiin. Obboloota keetti firoota keetti biyya kanatti ol ba'iitii mul'adhu jedhanii Yesuus akkas jedheen. Obboloonni isaa iyyuu isatti hin amanne turan. Kanaaf iyyuu obboloonni Yesuus iyyuu isatti waan hin amaniniif egaa of mul'isuu maaliif of dhoskitaa jedhanii Yesuus deebii tokko isaanii deebisa. Yeroon anaaf ta'u amma illee hin geenye isiniif garuu yeroon hundinuu kan ta'u isinitti fakkaatani. Yeroon hundinuu kan ta'u isinitti fakkaata. Lakki yeroon hundumtuu yeroo miti. Yeroo adda baafadhaa jechuu isaati. Yeroo adda baafadhaa. Amma yeroon isin of mul'isi kai naan jettan kun yeroon ka'uu qabu miti. Kanaaf iyyuu yeroon kun yeroo isaa waan hin taane isin yeroon hundumtuu yeroodha. Yeroon hundumtuu yeroon akkasitti yaan taane. Ilaalee adda baafadhu kan jedheef kanaaf kana kan argattan Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 4. Kanatti isin dabalee xumuru Yohaannis boqonnaa 2. Yesuus ammoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo amma illee hin geenye jedhee deebise. Haati isaa yemmus warra achitti ergamanii waanuma inni isinitti hime godhaa jetteen warri Yihuudootaa seera ittiin ofii isaanii qodaa isaanii qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon isaa akka litirii 80 amma 120tti kan fudhatu achiin dhaabbatu. Yesuus yemmus jaraan bishaan gaanota kanatti guutaa jedhe. Kanaaf isaan amma afaanitti guutan. Kana booddee Yesuus buusaatii isa cinicha geggeessutti geessaa isaan hin jedhe. Isaan yemmusitti geessan. Namichi bishaan isa daadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaalee daadhicha keessaa akka bahe eessaa akka bahe warra bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Yemmus dhirsi misirroo ofitti waame silaallee akka amala biyya kanaatti namni hundinuu daadhii wayinii isa gaarii dura kennee erga keessummoonni quufanii daadhii isaa laafaa fida. Haati garuu daadhii isa gaarii amma ammatti keessee jedheen. Kutaa kana keessatti kan isin argitan tokkoof tokko haleluuyaa yeroo waaqayyootti waan mi'aaye tokko argitu. Yeroo waaqayyootti waan mi'aaye yeroo waaqayyootti waan mi'aaye mul'ate tokko argitu. Lovaanuu radaayini kaawotanda sama
Brevanu Dania Majula Varadia, Yero Waaqayyo yeroon ga'e bishaanuma. Gaafa yeroo Waaqayyo ga'e garuu yeroo bishaantu mi'aa'aa ta'a. Waan tokko sitti hima. Kutaa kana keessatti gaafa laaltan Yesuus takkas jedhe Maariyaam tokkas jedhaani cidha Galiilaa wajjin dhatte waamamtee wajjin dhatte bartoonni jiru cidha kabajaa waamamanii kana keessatti namoonni baay'een itti dhiyaatanii Maariyaamin akkas jedhan maaloo itti nu himi qaanofneerra salphanneerra jedhan. Waan tokko sitti hima yeroo Waaqayyo si haa ga'u malee salphattu. Yeroo Waaqayyo yeroo si ga'u salphattu salphina kee ulfinatti geeddarama. Weenaa taaniyaa si aboora. Guddaadha Waaqayyo. Sagalee kana sagalee guddaa gammadaa isinitti lallabuudha. Badambi dittaa addaan bittoonni በኢየሱስ ክርስቶስ sirriitti na dhaggeeffadha. Namoota baay'eetu mi'a bushaa isaaniitu mi'a. Baala si harkatti ta'e wantoota hojjettu hundinuu baala si harkatti ta'e si harkaa bittinaadha. Harka duwwaa jirta ati soorettiidha. Namoota baay'eedhaaf nama guddaa fakkaa jiru dandeessa garuu si nyaatamaadha. Bakka lixa hin beektu harka keerraa si faca'ee jira. Qilleensa na bo'ootu taatee jirta amma irra biyya ambaa kana keessatti ergaan si qaba nama tokkoof sagalee kee ol fuudhiiti. Waaqayyo jireenya koo geeddareera jedha Lukaas harka kee. Lorra Daaniyaa Yesuus Kiristoos geetaa no. Nama Waaqayyo hojjetteef geeddaramta miti. Ji'aan birrii 50-60 akkaawuntii galchiteef geeddaramta miti. Inni qilleensa fuudhee darba Waaqayyo si eebbifna waan tokko xiqqoo si eebbifama. Daqiiqaa kana jala qabee humna dhiiga Yesuus si geeddareera. Namoonni baay'ee hojjettiin geeddaramti. Hojjechuuf han geeddarama minim taamir. Hojjechuun gaarii geeddaramuun garuu yoo Waaqayyo nama geeddareera. Giltsoon lingarishin. Bishaanuma amma Waaqayyoon tulletti dhaggeeffadhu. Bishaanuma bakka minim taamir bishaan fooliin qabu bishaan dandaman qabu bishaan bifan qabu. Kana sadan saayinsiirratti baratanii. Gaafa Waaqayyo tuqu garuu bifa qaba boca qaba foolii qaba dandama qaba. Bishaan maal wayyareettee gaafatte Yesuus akka jedheeni yeroon koo ammallee hin geenye maaliif yeroo koo keessa galte maaliif hojii koo keessa galte jedhee ganaa waan torbanarraa ganaa waan ji'arraa waggaarraan deebi'ee dhufa ichaa waan jiru fakkaatu Yesuus garuu daqiiqaa isaatti hin geenye malee hoggasuma waa gochuuf jedhe Yesuus. Daqiiqaa isaa eegi guyyaa isaa eegi yeroo isaa eegi kabajamuun kee fagoo miti ulfaachuun kee fagoo miti eebba ta'uun kee fagoo miti firootaaf fagoo dhiyoo namootaaf buddeen ta'uun kee fagoo miti. Gaafa yeroon isaa ga'u dhaqaa bishaan guuraa jedhe abboomame waan inni siin jedhe godhi malee waanuma inni siin jedhe godhi la waan inni siin jedhe duwwaa godhi. Akka etten Yesuusinis Maariyaamis jara mee waanuma inni siin jedhe godhaa innoo waa siin jedha waan inni siin jedhe godhi malee yeroo Waaqayyo yeroo sii ga'u geeddara laa booddee buusaa kennaa jedhe daadhii ta'e hin geeddarame bifa isaa geeddarame hin mi'aaye namoonni baay'een dinqifatan akka jedhe namichi tokko dhumarratti yanan dubbise silaallee akka amala biyya kanaatti namni hundinuu daadhiiwwanii isa gaarii dura kennee jireenyi koo isa duraarra jedha inni gara booddee mi'aa'aa daqiiqaa kana jalqabee kun siifa ta'u. Kunis fatau. Yesus kali kana waame yeroo kana la bau. Eessaa fiddee jedhaniin keessummoon erga quufanii daadhii cimaa kana eessa ol keessee fidde gaafa Waaqoo si geeddaru namuma si hin beeknetu namuma si beekutu deebi'ee si gaafata gaafa Waaqoo si geeddaru gaafa jireenya keessa geeddaru gaafa maqaa kee geeddaramu. Eessatti dhalattee biyyi keessa ati intala eenyuuti ati ilma eenyuuti qomoon kee eenyu maaliidha biyya kamiin dhalattee kaabamoo kibbamoo ba'amoo lixamoo hin iyyafatamta kabara Waaqayyo si geeddaru waan tokko sitti garuu yeroo Waaqayyo beeki yeroo Waaqayyo adda baafadhu nagaan isiniif haa baay'atu kanarra yoon dheeresse gaariin ta'u barsiisichi dheeraa bal'aa nagaan isiniif haa baay'atu faadhaa kabajamaa haa bara bara.